Itoophiyaan ji'oota sagalan keessatti daawwattoota alaa miliyoona 1.2 keessummeessuun ishee beeksifame. Hulaan Hormuz dooniiwwan daldalaa hundaaf akka banaa ta'us beekameeti jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waliigaltee dhukaasaa dhaabuu Israa'elii fi Hizbollaa dinqisiifate. Biyyoonni galoo galaanaa kana booda waldhabdee USA fi Iraan jidduutti uumame keessatti Ameerikaan akka hin deeggarre beeksaniiti jira. Hoogganaan ejensii hanniisaa addunyaa kuufamni boba'aa xiyyaaraa Awurooppaa kan amma jiru torbee ja'a qofa kan tajaajilu jechuun akeekkachiisan. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne simbiraa ga'a. Kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati. Amma immoo gara bal'ina oduu keenya qabannetti isin geessa. Hanga xumuratti turtiin keessan nu faana haa ta'u. Itoophiyaan ji'oota sagal keessatti daawwattoota alaa miliyoona 1.2 keessummeessite. Ji'oota sagalan darban keessatti lammiilee biyya alaa miliyoona 1.2 ta'an bakkeewwan turizimii Itoophiyaa daawwatanitti jiru. Marsariin turizimii idil addunyaa Travel and Tour World akka gabaasetti hojiileen Itoophiyaan damee turizimii irratti hojjettee jirtu bu'aa qabatamaa galmeessee jira jechuun ibse. Akka gabaasaa kanatti Itoophiyaan inisheetivii turizimii fi irratti xiyyeeffannoo kennuun hojiilee hojjechaa jirtuun biyyoota Afrikaa guddina ariifataa galmeessaa jirtu keessaa ishee tokko jechuun ibse. Ji'oota sagalan darban keessa qofa daawwattoonni alaa miliyoona 1.2 ol ta'an Itoophiyaa keessatti hawwata turizimii adda addaa daawwachuu isaanii gabaasichi eereeti jira. Kanaanis immoo galii doolaara biliyoona 2 ol argachuu akka danda'ame ragaan ministeera turizimii Itoophiyaa wabeeffachuun gabaaseeti jira. Bu'aan kun damee turizimii biyyattii ce'umsa milkaa'aa irra jiraachuu kan agarsiisu yoo ta'u keessattuu hojiilee fooyya'insa tarsiimawwan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad durfaman qooda olaanaa akka fudhate ibse. Inisheetiiviiwwan akka maaddii biyyaaf sosochii turizimii magaalota kakaasuu gumaacha guddaa gumaachaa akka jirus ibse. Hojiileen kunneen immoo qabeenyota killeeyyaa yuuniksoon galmaan kanneen akka masaraa Faasilii fi dallaa Jogol Harar suphuuf immoo kunuunsuu waliin qindaa'inaan hojjetamuu isaanii damee kanaaf immoo humna dabalataa ta'us eereeti jira. Daawwattoota alaa malees immoo turizimiin biyya keessaa kaka'umsa guddaa agarsiisee akka jirus himaniiti jiru. Ji'oota sagal darban keessatti immoo daawwattoota biyya keessaa irraa galiin birrii biliyoona 60 argamuu isaa gabaasichi eereera. Gama biraatiin magaalaan Finfinnee qofatti waggaa kanatti walgahiin idil addunyaa 150 ol keessummeessuun akka danda'ames immoo gabaafameera. Kunis immoo magaalattiin gidduu gala turizimii daldalaa fi walgahiinsa idil addunyaa ta'uu ishee ni agarsiisa jechuun ibse. Bara 2025tti immoo baay'inni daawwattoota alaa irratti guddinni dhibbantaa 15 kan argame yoo ta'u immoo kunis immoo Itoophiyaan addunyaa irratti bakkeewwan guddina turizimii abdii qaban keessaa tokko akka taates ibseeti jira. Dabalataan guddinni damee turizimii Itoophiyaa beekamtii idil addunyaa kan argate yoo ta'u daandiin qilleensaa Itoophiyaa milkaa'ina kanaaf gahee murteessaa taphataa akka jirus immoo himameeti jira. Hulaan Hormuz dooniiwwan daldala hundaaf banaa akka ta'e beeksan. Waliigaltee dhukaasaa dhaabuu Israa'elii fi Libaanos gidduutti taasifame hordofee hulaan Hormuz dooniiwwan daldala hundaaf banaa akka ta'e beeksaniiti jiru. Hulaan Hormuz yeroo dhukaasaa dhaabuu hafeef guutumatti banamuu ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachoo beeksan. Ergaa fuula X isaanii irratti baasaniin Abbaas Libaanos keessatti dhukaasni dhaabbachuu isaatiin wal qabate qindoominaan dhaabbata buufataalee fi galaanarraa Riippaabilika Islaamaa Iraan karaa dooniiwwan daldala hulaa Hormuz yeroo dhukaasaa dhaabuu hafeef guutumatti banaa akka ta'es himaniiti jira. Iraan ulaa daldala addunyaa murteessaa dooniiwwan boba'aa deddeebisaa itti baay'atan kun ugguruu hordofee USA jalqaba torbee kanatti ulaa Hormuz ugguruu akka eegaltu beeksisuun ishees ni yaadatama. Tarkaanfiin amma Iraan ulaa kana banuuf fudhattee hordofee Tiraampii galateeffataniiti jiru. Iraan ulaa Hormuz guutumatti banuuf immoo hundaaf banaa gochuu beeksisuu isheetiin galatoomaa jechuun Tiraampii ibsaniiti jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waliigaltee dhukaasaa dhaabuu Israa'elii fi Hizbollaa dinqisiifate. Barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutares waliigaltee dhukaasaa dhaabuu guyyaa 10 gama Ameerikaa, Israa'elii fi Libaanos jidduutti taasifamuu jajuu galateeffachuu isaanii BBC'n gabaaseera. Qaamoleen hunduu waliigaltichaa akka kabajan waamicha gochuu yeroo hundumaa seerri idil addunyaa kabajamuu qabas jedhaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraanni Iraan yeroo baay'ee dhiyoo ta'etti
irratti xumuramuu qabas jechuun ibsan. Tiraamp kuni milkoofnan gara Paakistaan dhaquun Iraan waliin waliigaltee nagaa waaraa mallatteessuuf immoo qophii ta'uu isaanii ibsaniiti jiru. Pireezidaantiin Tiraamp Israa'elii fi Libaanos har'a marii milkaa akka taasisan eeruudhaan Hizboollaan immoo waliigaltee dhukaasaa dhaabu kana haala gaariin simate jechuun abdii qaba jechuun himan. Gama biraatiin lammiilee Libaanos kumaatamaan lakkaa'aman immoo waliigaltee guyyaa 10 dhukaasaa dhaabu kana gammachuu qaban addabaabaayii irratti bahuudhaan ibsachuu isaanii Aljaziiraan gabaaseeti jira. Aangawoonni Iraan ammoo gama isaaniitiin uummanni Libaanosii fi Hizboollaan Israa'el akka gara dhukaasaa dhaabutti dhuftu taasisuu isaanii jechuun dubbachuu isaanii Andoollaan gabaaseera. Dhuma torbee darbee irratti immoo mariin nagaa Paakistaan Islaambaandii keessatti geggeeffamee waliigaltee malee hafuu isaas ni yaadatama. Biyyoonni galoo galaanaa kana booda waldhabdee USA fi Iraan jidduutti uumame keessatti Ameerikaa akka hin deeggarre beeksisan. Biyyoonni miseensaa mana maree tumsa galoo galaanaa naannoo isaanii haleellaa waraanaa Iraan irratti raawwatamuuf akka hin fayyadamne mootummaan Ameerikaa ifatti beeksisuu isaanii gabaafameera. Qabiyyeen odeeffannoo kanaa biyyoota galoo galaanaa waan dammaqsee fakkaata. Kana booda waraanaa naannoo bal'aa ta'etti gad fageenyaan harkifamuu ni danda'a jechuun ibsameera. Biyyoonni kunneen immoo waldhabdee kana kakaasu irratti waldhabdee hammeessuu haleellaa irraa of ittisuuf immoo nageenya dhiyeessii hanniisaa addunyaa mirkaneessuuf irratti xiyyeeffachuu isaanii himan. Manni maree tumsa galoo galaanaa diimaa Saudi Arabiyaa, Kuwait, United States Arab Emirates, Qatar, Bahrain fi Oman kan hammate yoo ta'u kun ammoo Ameerikaan buufata waraanaa ishee hanniisaa keessatti akka hin haleelleef immoo akka fayyadamtu akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Murtee tarsiimoo yoo waraanni babal'atee rakkoo dhiyeessii boba'aa ittisuuf immoo kaayyeffate jechuun gabaasaniitu jiru. Hoogganaan ejensii anniisaa addunyaa kuufamni boba'aa xiyyaaraa Awurooppaa kan amma jiru torbee 6 qofaaf kan tajaajilu jechuun akeekkachiisan. Kuufamni boba'aa xiyyaaraa yeroo ammaa kana ardii Awurooppaa keessatti argamu torban 6 qofa tajaajiluu akka danda'u hoogganaan ejensii anniisaa idil addunyaa kaleessa beeksiseeti jira. Sababa waraanaa United States Israa'elii Iraaniif gidduutti deemaa ture dhiyeessiin boba'aa cufamee kan itti fufe yoo ta'u yeroo dhiyootti balalliin xiyyaaraa hedduun haqamuu akka danda'u akeekkachiisan. Daarektarri olaanaa dhaabbatichaa Fatii Biroolee addunyaa irratti dhiibbaan dhiyeessii boba'aa gaazii fi meeshaalee barbaachisoo biroo cufamuun galoo galaana Hormuz fidee rakkoo anniisaa hanga ammatti nu mudatin baay'ee ulfaataa jechuu yaaddoo qaban ibsaniiru. Akka daarektarri Associated Press himanitti immoo kanaan dura gareen muuziqaa Dir Star jedhamu irratti kan ture jechuun haalli rakkisaa jechuun himanitti jiru. Amma garuu daandiin galaana Hormuz ofumaa isaati haala rakkisaa keessa jira jechuun himaniiru. Kunis immoo dinagdee addunyaa irratti balaa guddaa fidee akka jirus akeekkachiisan. Birooleen waajjira isaanii Paarisitti argamu irraa ibsaa wayitaa kennaniin cufamuun daandii kanaatiin gatiin beenziilaa gaazii fi elektirikii baay'ee dabaluu isaa cimsanii dubbatan. Ogeessi dinagdee fi anniisaa lammii Turkii bara 2015 irraa eegale ejensiin anniisaa addunyaa bulchaa kan ture yoo ta'u cufamiinsi galoo Hormuz kun biyyoota sagalee isaanii baay'ee dhagahamuu caalaa biyyoota guddachaa jiran keessatti biyyoota harka qalleeyyii akka Eeshiyaa, Afrikaa fi Ameerikaa keessatti argaman caalatti miidhaa guddaa ibseeti jira. Itti dabaluu waliigalteen ulaa galaanaa Hormuz banuuf immoo daandii yoo hin taasifamne namni hunduu miidhamuu akka danda'us immoo dubbatan. Ogeessi kun itti fufuudhaan biyyoonni tokko tokko kana caalaa duroomuu danda'u. Tokko tokko ammoo dhiyeessii anniisaa fooyya'ee argachuu malu garuu biyyi kamiyyuu rakkoo kanarratti bilisa ta'uu hin danda'an jechuun akeekkachiisaniiru. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata hangama waan nu daawwattanii nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha JMN subscribe like share gochuun immoo yaada qabdan comment irra nuukaa galgala gaarii qabadha.